Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti nageenya fi jaalalli isin wajjin haa jiraatu jecha viidiyoo kana yoo isin bira ga'e sabiskiraayibii laayik gochuun jalqaba. Viidiyoon kiyya kanarraa kan ilaallatu obboleeyyan koo kan shamarranii kan gara biyya Arabaa deemtan yookiin deemuuf jirtan wantoota isin beekuu qabdanirraa isinitti himaa, qalbiin na dhageeffadha. Tokkoffaa waa'ee kaameraa tirraa isiniif hima. Bootaa deemtanitti mana keessa jirtan keessatti yookiin bootaa deemuuf deemtan keessatti baay'inaan harka irra caalan mana madaabii keessa kaameraan bal'inaan jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya jalqaba yoo ka deemtan taate kan deemtan ka dura deemtan isinuu ni beeytu. Viidiyoon kun warra haaraa ilaallata. Warroota hin beekne warra ganaa deemaa jirtan. Mana keessa kaameraa jira, mana keessa saaloon illee jira, kichinii keessa jira, akkamitti dalagaa, akkam godhaa, maal rakkina maalii qabaa, yoo saaloonii jiraate waan kichinii keessa jiru argisiisuu danda'a yookiin kichina keessa yoo jiraate saaloonii keessa wanta jiru hin mul'isaa jechuu dandeettanii. Kanaafuyyuu waa'ee kana bal'inaan isiniif hima, qalbii fi yaadanna dhageeffadha. Tokkoffaa mana madaamii keessa baay'inaan kaameraan ni jira. Kaameroonni jiran kun immoo wanti isin beekuu qabdan kan sagalee qofa waraaban ni jira. Kaameraan wantoota hundaa of keessatti qabatan immoo ni jiru. Sagalee fi misila wajjin illee jechuudha. Kanaafuyyuu fakkeenyaaf kaameraan tokko kichina keessa yoo jiraate yookiin maxbaa keessa yoo jiraate boota sanii qofa bichaa miti kan inni taqoxaaxaru. Kana beekaa madaamiin keessan gizee kaameraa mana keessa keette boota hojiitii dhuftee yookiin boota deemte sanii dhuftee gana haga isiin bantee laaltuu maal jettanii hin dogongorina obboleeyyan kiyya. Warroonni turtan ni beeytan. Wanti kun warra haaraa ilaallata. Kaameraan eega mana keessa jiraatee warri sunii silkii ofiitiin bilbila ofiitiin isin taqoxaaxaruu danda'an jechuudha. Kaameraan kichina keessa yoo jiraate kaameraan sun waa'ee kichinaa san qofa waa'ee maxbaa san qofa hin ilaallatu. Isinii galee zuuraan isaa kasaaloon illee wantoota naannoo san jiran hunda isaa ilaaluu danda'a, mul'isuu danda'a. Sagaleellee misila wajjin. Kanaafuyyuu of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Kaameraan waa lama qabaa beeka. Gaariidhallee badaadhallee miidhas ni qaba, faayidas ni qaba. Miidhaan isaa maali? Faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa mana kaameraan jiru keessa of eeggannoo wantoota amma isinitti himuu kanarraa of eeydanii wantoota kanatti fayyadamtanii yoo kadalaydan taate kaameraan suni osoo akka tasaatuyyuu rakkinni wayii ka isinirra ga'u taate isin fayyada. Waa hedduuf isin fayyada. Sababa kaameraa sanii miidhaa adda addaatirraa illee of eeguu dandeettanii jechuudha. Miidhaan isaa maalii yoo jettan miidhaan isaa yoo amma fakkeenyaaf biyya keenya keessa kaameraan wanta baratamee miti, hin baratamne. Gizee baay'ee waan hin barataminiif nu kabeeynu yookiin kayaannu namni fillafiita keenya dhaabatee silkiin waraabaa maal nu godhaa akkana beeka. Warroonni beeytan ni beeytu, warra hin beeyneef himaa jira. Kaameraan garuu biyya Oromaa keessatti amma baay'inaan biyya Arabaa biyya maal keessatti baay'inaan ilmi namaa ka dalagaa jiru kaameraanii, ka ilma namaa hubataa jirus kaameraanii. Kaameraan mana maraa hin jira. Kanaafuu faayidaa isaa isiniif hime. Miidhaan isaa maali yoo jettan miidhaan isaa wantoota isinitti hime kana seeraan dhageeffattanii wanta adda addaatirraa hubannoo fudhattanii yoo ka of hin eeyne ta'e isin miidhuu danda'a. Akkamitti isin miidhaa? Tokkoffaa mana daa'imman jiran, mana ijoolleen xixiqqoon jiran keessa kaameraan ni jira taananiin
isin miidhuu danda'a yoo irraa of hin eegin. Akkamitti irraa of eegna ka jedhuuf ijoolleen yoo ka jiraatan taate daa'imman san ijoolleen arabaa nama hin aarsituu miti nama aarsan. Nama aarsuu bira tananii nama boochisanii wanta biraa keessa nama galchan. Garuu alaamaan biyyaa baheef wanti ani biyyaa baheef dalagaa fi dalagaadha. Muudannoo fi muuxannoon adda addaa narra gahuu danda'a. Garuu wantoota kana hundaayyuu obsaan keessa tareetii abjuu kiyya ka dhufeef san guuttadhee biyyatti galaa jettee ka yaaddee biyyaa dhufte yoo ka jiraatu taate wanta kana yaadatuu qabda. Maaliif kaameraan yoo kichina keessa yookiin maxxabaa keessa ka jiraatu taate ani saaloonii jiraa kaameraan na hin argu jettee daa'imman san dhawurraa quncuuxurraa loluunirraa ofirraa darbuunirraa of eeggannoo cimaa gochuu qabda. Obboleettii kiyya maaliif kaameraan suni takka sagalee qofa ta'uu dhabuu danda'a beeki. Lammata immoo boota ati na hin argu jettu sanitti kaameraan sun mul'isuu danda'a. Jarri garuu boota mataa an ta'anitti bilbila ofiitiin silaalaa jiranii beeki. Kanaafuu adaraa kasiin jedhu mana ijoolleen jiru keessatti akkamitti silaa ijoolleen nu aarsitii silaa ijoolleen jaraa baalageedha akkam goona akkamitti ittiin dubbanne ka jettan yoo taatan warroonni haaraa taatanii deemuuf deemtan yookiin warroonni amma deemtan yoo jiraattan jalqabu marraa gizima deemtan irraa ijoollee arabaatitti fuula hin kennina. Ijoollee arabaa wajjin saafaxaa dhaaba. Ijoollee arabaa wajjin wal arrabsuu wal dha'uu akka ijoollee kennaa san isinitti hin fakkaatina. Gaafa jalqabu marratti fuula argatan deebi'anii fuulan sodaatan. Qaldii tapha isin jalqaba irratti jaalattanii wajjin taphattan san laalanii boodarra bexaam itti baay'isan jarri baay'ee tokko isin aarsuu danda'an. Kanaafuu jalqabumarra wantoota isaan barbaachisu kennaa fi ka jedhamtan godhaa fi ka jedhamtan akkatti eega akka itti jedhamtanitti eegu nyaata jaraa kennuu fi wantoota jara barbaachisan godhuu fi garuu sireesii taatanii of kabachiiftanii warra wajjinillee wal kabajuuf biddeena keetillee eeggatteetiin jiraachuuf alaamaa kee ka manaa baateef san guuttachuuf maal gochuu qabdaa? Jalqabumarra ijoollee arabaa wajjin saafaxaa qaldii dhaabuu qabdan. Isa kana lammata mana jaartonni jirtu warroonni seentan yoo jiraattan mana jaartonni jirtu keessa kaameraan baay'inaan ni jira. Maaliif jiraataa jarri ni beekan. Namoonni gugurdaan jaartonni gugurdoon arabaatuni bexaamitti mataa jabaata. Dhugaa isinii himuuf ijoollee daa'imman san caalaa mataa isin dhukkubsuu danda'an. Nyaata itti kennitan gadi naquu danda'anii, nyaata itti kennitanitti tufuu danda'anii, nyaata itti kennitan kana nyaadhu jechuu danda'an isin dha'uu danda'anii, isin irratti tufuu danda'an isinitti iyyuu danda'anii, wantoota adda adda beekan waa balleessuu danda'an. Maaliif waan jiru isinuu ni beeytan. Kana isin jedhee isinitti himu namni guddaan yaa'u dhibee dhukkuba dhukkubsatu wajjin idmee wajjin waan baay'ee wajjin namni waa baay'ee barate yoo deebi'eetiin kamanatti wanti jedhu taate amala adda adda fida waan ta'eef kanaafuyyuu adaraa namoonni mana jaartotaa jirtan obsa akka badaa obsa godhachuu qabdan. Obsa cimaa isin barbaachisa. Mana jaartonni jirtu jiraattan taanan obsa hin qabdan taanan dhugaa isiniin jedhaa bexaamitti of miitu wanta adda addaatu isinirra gahuu danda'a. Jarri kaameraa jira achirra kaanii bilbilaan isin taqoxaaxaru jiru. Isin immoo maal gootanii alaama manaa baataniif san karoora karoorfattanii manaa baataniif san yaadattanii tumaan isin aarsanis maal isin godhanis maal isin godhan obsitanii akkuma taatanii wanta san jala taru. Isinii galee hundumti keessanuu musliimnis kiristaannis marti keessanuuyyuu haymaanotuma keessan ka qabdaniin kadhattanii kiristaanis dhalootii godhaa musliimnis du'aayii keessan godhataa rabbuma kadhataa hundi keessanuu jiraatuu danda'uu qabdan. Inni sadaffaan kaameraan yoo jiraatee wanti isaan kaameraa san isin taqoxaaxaruu danda'an nyaata. Bakka kanatti na dhageeffadha. Kaameraan na argaa akkamitti nyaata nyaadhaa namittiin tun kaameraan na laalti akkamitti nyaadhaa jettee obboleettii tiyya beelaan of hin ajjeessin.
nyaata kee sa'aatii itti nyaata nyaatuu qabdutti seeraan nyaadhu. Sa'aatii itti waa dhugiitii qabdutti seeraan dhugi. Nyaattu malee hin dalaydu. Giddeetaa si nyaachisuu jaratu qaba si himiti. Kanaafuu zim jettaniitumaan akkuma isiniif dhufe akka kun oggifii wayii hin jiraami akkas osoo hin ta'in ganama gizee kaatan nyaata keessan ka ganama nyaattan seeraan nyaattanii kaatanii waan dhuguu qabdan dhuydanii dalaydanii sa'aatii 4 way sa'aatii 10 akka jaraatitti akkanatti sa'aatii akkanaatirratti isin beelessuu danda'a wanta ta'eef furuutonni adda addaa jiraatan muuziin hin jira burtukaanni hin jira wanta akkanaa kana fudhattanii gara kutaa keessan kaciisachaa deemtanii isa kana nyaatu. Kaza misalleen hingayaa gizee sunillee dammoo wanta silaa jiru san seeraan nyaattanii geessitanii kaatanii sa'aatii beeloftanitti wanta beeloftan san fudhattanii nyaatuu qabdan. Jarri silaaltulle kanaan uummata akkaayyuu isin gochuu hin dandeetu garuu wanti hundinuuyyuu ala agbaabii yoo ta'e immoo abbamaafuyyuu osoo viidiyoon sun kaameraan sun banamee ilaalameefu abbamaafuyyuu wantoota adda addaa wantoonni nama saalfachiisu hin jiran waan ta'eef obboleeyyan kiyya isin jaaladha naaf jiraadha wantoota akkanaa kanarraa of eegaa turtii gaarii.